agarsiiftuu xiyyee xurree oromootaa Maahoo TV'n dhufe gammadi dhaloota duudhaaf seenaa keenya hundaa kan barsiisu isa foddaa tokkoon addunyaan mul'isu gammadi oromoo Maahoon keessii dhufe seenaa boonsaa beekuu fi dhalootaafis kufe addunyaa tokkoomsee foddaa tokkoon fidu dharaaf shira diinaas saaqeeti kan didu gadaan kan keenyadha dhaloonni ol ka'een waliin haa fiigu miidiyaan humna oromiyaatis hojii aadaaf seenaa duudhaa ummata oromoo baadiyaaf magaalaa keessa deemee hawaasa hunda waliin ta'uun kan hojjetu ta'uu isaa ummanni keenya akka nu waliin turu jecha miidiyaan humna oromiyaas sagantaalee adda addaa kanneen akka sagantaa bashannanaa ispoortii marii haala yeroo siyaasaa fi dinagdee sirboota aadaa fi ammayyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkasumas sagantaalee adda addaa qindeessee ogeeyyota jiru jedhamaniin isiniif dhiyeessa. Kamu bifa adda ta'een fi qulqullina qabu akkanumas meeshaalee teknoolojii ammayyaawaa ta'an tajaajila beeksisaa hundumaa kan kennu ogeessota industirii fiilmii irraa kaasee hanga beeksisa xixiqqaatti qulqullinaan ni hojjeta. Beeksisa sosochii irraa kaasee hanga dhaabbata raadiyoo fi televezyiiniittis saffisaa fi qulqullinaan ni hojjeta. Sagantaalee adda addaatiif cidhaa fi eebbaaf waraabbii suur sagalee viidiyoo editingii fi dokumeentarii fiilm teknoolojiiwwan ciccimoo fi olaanoo fayyadamuudha. Baatsi qomaniin alatti magaalaaf baadiyaa keessa socho'uun gorsaa fi yaada jajjabinaa hawaasa keenyaaf qoodu waldaaleen Oromoo xixiqqaa irraa kaasee hamma gurguddaatti diinagdee karaa guddisuu danda'an gorsa barbaachisaa kennu industirii aartii Oromoo keessatti hawaasa aadaa duudhaa fi seenaa isaa jaalatuu fi hubannoo gahaa kennuu fi gabbisuuf akkasumas dandeettii kalaqa aartistootaa gabbisuudha. Miidiyaan dhiyeessoo muummichaa keenya Finfinnee giddugala aadaa Oromoo fuuldura lakkoofsi 2 magaalaa Adaamaa riizoortii gadaa cinaatti argama. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 yookiin immoo Duwwaa 922 jedhaatii nuuf bilbilaa jechoota qiqindeessuudhaan Heenok Abdulqaadir sagalee balballoomsuun Waarisoo Muhammadii fi daayirektarii dhaabbatichaas Taajuddiin Haaji Kadir humni keenya ummata keenya nu daawwadha. Horaa bulaa galatooma. Abuko sumap nahata oneko abuko sumap nahata oneko garati kena takate kalbi ko sifana kate abuko sumap nahata oneko abuko sumap nahata oneko garati kena takate kalbi ko sifana kate Olbani abuko mul'acha jirra akka bara darbe tabuko jiraannu sodacha olbani abuko mul'acha jirra akka bara darbe tabuko jiraannu sodacha Harkatti gabbune abuko wajjin irreeffanna olmalee waan qabnu kinaaf garaan laannu abuko wal jabeeffanna harkatti gabbune abuko wajjin irreeffanna olmalee waan qabnu kinaaf garaan laannu abuko wal jabeeffanna.
barbaacha barii ka'ee. Abuuko'ee abuukoo abuukoo abuuko'ee Faanjira anoo si barbaacha barii ka'ee. Ani bunan dhuguu buna buukoo malee ani rafeen buluu bara buukoo malee. Ani bunan dhuguu buna buukoo malee ani rafeen buluu bara buukoo malee.